Maal Jufaare maal taate naman? Maaloo abbaa galaana irra beelatti taphattee dubartiin mataa naannessite waan hin gaafate. Yaa? Maaloo dubartii Shangoo Mikaayilaa bakkatti kuufte. Maal si goote immoo nadhe? Yaa rabbii kinjaabeetti irra na buusanii beesaa basirriin hojjannanaan jedhanii tokko harkanatti baasanii. Shangoo Mikaayilaa moo maal jedhan? Maal si kaashuumii kanan ta'uufanii kinjaabeetti irraa kan na buusanii. Namni ol guddata malee gadi deema. Indee sila waggaa meeqa? Nama fuulduratti harkanatti baaftee iddoo harkanatti baasanii hundi isaanii. Atumti silxaanumti gandaa kusitti haafu astadaadaruma kana dhiisisiin jennaan maal idda qooyi? Tila mataan na gubatee mataan na naanna'ee. Silxaana isaanii galchi boochi. Maaltu si caqacaqe ganaa ishee wajjin hin caqacaqe taasitti mataa of dhukkubsite. Tila nas siin jedhe Jufaar. Silxaana isaanii galchi silxaana gandaa maal sii godha kun silxaanni? Nan gubadhe. Si argachuuf achirra si keecha duraa jarri dhiisati. Baqqaluu ofirra hin dadhabni. Baqqaluun tamshi? Baqqaluu niitii fallaqa. Sila baqqaluutu numti moo? Haala raafacha. Amma abidda karaa dhufte fachi qoolli kiskisaamintu sabaaqina afaan darbe ishii faatu amma nama ta'ee harka sirratti baasaa reeche. Karaatti na rafummaanni baqqaluun irra na goote kun nama fuulduratti harkanatti baafte ciqaa shuumee haa taatu bakka ishiin kana booda namanni tamaarinoo as tadaaddaluunaan hin jettu. Maayyimiin tun ishii gadi hin jiraanii muuqatiitti illee. Isati kanaan eeyyaneeti. Kaya amma kuwwaas aarsuun qabu mee ol gali buna nuu dhaaba. Kottu kaa ol gallaamee kottu ol gallee tam buna dhaaba. Kottu buna. Abbaab. Saggeen irraa farsoo dhidhanii maa birrii kafaluu diddanii? Farsiin ishii haa jigu saggeen tun immoo tam ishii? Saggeeniiti ambar birrii kaa'acha ol. Sila saggeeniiti ambar birrii saggee kabbaraamu? Sattaan ishii bira dhaqeetu farsoo dhugee beekan tana tola. Laal maazaree wajjin gabaa keessatti nu qabdee nu caqacayxee jaarsi keessan birrii kafaluu dideette. Hurrii sitti amaroodhin hurrii ishiitti mareeto ani eessattan mana ishiitu dhaqee beekan tana too namtitti ergan mana ishiitu dhaquu dhiise tureen. Hin maraatte? Ani hin beeku sanuu seexana wayitti xeenatti fakkaata afaan cinaa tokkotti jaallate. Abboo gati fiidhanna oodoo teestaadhaan itti bu'ee ilkaan ishii kalaadaa san keessatti harcaasee raate. Maa ishiin tun niitii sareedha? Maal inni amma eessattan mana ishii dhaqee beekaan? Duubee dhuge. Kanaaf amma haa ta'edha akkanatti qollolamtee teessi gaara booseet fakkaattee? Hin aarte kaa'ee? Dhuguma nama aarsayyuun tala ta'u maal ishii sileen ta'e eessattan mana ishii dhaqee beekaan? Amma meeqarraa fudhatte birri? Birrii irraa fudhannee bee? Addabaabaayii keessatti laala addabaabaayii gabaa muluu keessatti birrii farsoo jettira. Farsiin kee haaji godhi namas farsiin ishii jige. Yaa ishiin tun niitii hurrii jaanjoon tun ishiin jaanjoodha. Dufaarati. Abbaan deemuudhaaf waan barbaaddu qabda. Eessa deemu? Mana barnootaan deema. Afachu mana barumsaa innaa waan yaadachiiftee hin talatamu. Silan talumti mucumti dibaabaa tokko maal kopheessuma hoolatta ittuma citee siruma amma afachu ba'ee kalee dheengadda intala biraa fidee dhufe. Kan kaleessa fidetem kamuu siruma adda lakunoo uffata kana hunduu jalatti rakkifatte qulluma deemti. Maaliin akka inni mucaa sila maal ta'e? Abbaan immoo maadhaanaan isaanii maaliin beekare? Maa wallaalta wajjin ooltaniiti? Isa abbaabba. Sinoormi wajjin akkam turtaniitu waliif waliin dur. Intala too jaalan hoggaa keenyaa bee ija qaba amma iji bari kanaa motii kunoo akka harree walitti rarra'aa deemtu walirratti utaalaa deemti ijoolleen amma maal inni jaalalumti akkanaa oofe wayyuu maal inni hin jedhe bari kunoo akkatti ol utaalanii walirratti yaa rabbi zabanuma akkam keessa jira zabanumti keessan kun waan akkam fidee dhufe intala too beelaan haate gaafuma fuudhuun argee ija guutetu sirriitti gaafumsuma laale. Gaaf tokko gabaatti laalladhu dhaniitiin gaafaan ishii laalladhu gabaa amusii fidanii dhufanii alaala hin arge hoggaa san baay'ee sin laalle gaafuma fuudhuun ijaa guutee laale. Sin laayifii homaa waliin hin dabarsine jechuudha. Laayifiin kun immoo maayin? Yaa abbaa hin shawwadamtan dhugaa. Legees keessan kun zabana keessan dhufe kunoo shagganni jalaan xuwwee ishkireemmetni walirratti utaalan kan akka hoolaa ilmoo hoolaa godhatan kun kunoo kanatti ol utaalanii maal inni jedhu. Taalchatti minni walkiifaa wajjin deemu iddoo bashannanaa adda addaa waliin deemanii fakkataa jechuudhaan bee. Safara keessa lafa martan kana isa hookeessi jettan. Sin kan durii san beektanii dhiisaa. Ogguma keenyaaf jaalalumtu baal jettii meeshaa kana immoo maa gadi fuutanar? Hin bareedde dheeni isatti sinii gijema abbaa.
Anin bareeddoo man jedhe meeshamti nabsee qabu kan mana kanatti hafeen tala too ila kana meeshaa kana akka hin cabsine sinitti mee. Hin cabsitu. Eeggadha. Deemi timirtii kee dhaqi tamaarii gadi ka. Atillee immoo dargaggeessa gandaatti irratti ol hin utaalin hin ta'a. Maalidha abbaa kun immoo? Maqaa na balleessita.